Harka fuunee akkam jirtan hordoftoota Oromiyaa Saam nagaa keessanii nagaan keenya iddooma jirtanitti isin haa ga'u. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti argisiisu akkamitti WhatsAppii nama tokko akkamitti akka butuu dandeenyu isinitti argisiisa. WhatsAppii maqaama fedhee yoo ta'u fakkeenyaaf WhatsAppii jaalallee keessanii ta'e kan hiriyoota keessanii kan namuma ta'e tokkoota bifa ittiin butuu dandeessaa yookiin hack ittiin gochuu dandeessan isinitti argisiisa. Gaafa kana isinitti argisiisu immoo akka isinitti hamaa yookiin waan hin taanetti walirratti hin daleedaniif osoo hin taane akka beektaniif yookiin barnootaaf isin barsiisa jechuudha. So kanaaf isinis barnootaaf ta'uu beektanii akka ittiin walirratti hamaa ittiin hin hojjenne gamanumaan dhaamsa koo dabarfachuun barbaada jechuudha. Wanti akkasii ta'e kan argamu ta'e chaanaaliin Oromiyaa Saam ta'e anis akka dhuunfaa kootitti itti hin gaafatamne jechuudha. Kanaaf isinis beekaadhaaf yookiin akka bartaniif malee akka isinittiin walitti hamaa yaaddaniif miti jechuudha. Gama barnoota keenyaatti osoo hin darbineen duratti chaanala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun hin irraanfatina. Viidiyoo keenyas like gochuudhaan haa eegallu. Akkasumas immoo yaada yookiin gaaffii yoo qabaattan viidiyoo keenya jalatti sanduuqa yaadaa keessatti yookiin koomantii irratti yaada keessan nuun gaasiniin jenna. Amma kallattiidhaan gama barnoota keenyaa darbinu. Duraan dursa yeroo darbinu amma fakkeenyaaf bilbila isa karaa mirgaa kanaan bilbila gara bitaa kana ittiin hack gochuu barbaade fakkeenyaaf bilbilli kuni kan kooti haa jennu inni gara mirgaatti argamu kuni inni gara harka bitaatiin jiru kun immoo isa nama biraati haa jennu fakkeenyaaf kan jaalalleetti haa jennu fakkeenyaaf isiniin jechuu jira. Fakkeenyaaf bilbila kanaan WhatsAppii kana hack godhee akkaataatti WhatsAppiin yookiin meeseejiin namni ishiidhaaf barreessu akkaataa ittiin bira dhufuu danda'u yookiin akkaataa ittiin dubbisuu danda'u WhatsAppii kana butee isin garsiisa jechuudha. Duraan dursa Google Chrome keessan irra ni galtuuni. Google Chrome keessan irra yeroo galtan iddoo kanarratti WhatsApp web jettanii barreessitan. WhatsApp web. Yeroo WhatsApp web jettanii barreessitan bifa kanaan isin dhufa. Isa kanarratti kilik ni gootu. Bifa kanaan isin gaafata jechuudha. Iddoo kana accept ni gootu. Erga accept gootanii tuqaa sadan kanarratti ni cuqaastu. Yeroo garan isin dhufe bilbila keessan desktop site gootu. Desktop site bakka kanarratti desktop site ni gootu. Desktop site gochuu akka hin irraanfanne gochuu isin irra jiraatu. Xiqqoo ni turtu. Erga inni bifa kanaan isin dhufe amma wanti gootan bilbila irratti nama hordofuu barbaadaniin sanaan harka keessan jiraachuu qaba jechuudha. Bilbila sanaan bakka kana WhatsApp webii kana as mallattoo iddoo gurraacha kana jechuudha. Bakka kana kaameraa keenya irra galchina. Duraan dursa WhatsAppii keessan ni bantuuni. Erga WhatsAppii keessan bantanii tuqaa sadan kanarratti cuqaasuudhaan iddoo as linked device jettu tanarratti kilik gochuudhaan linked device goona. Kana booda passwordii bilbila keenya ni galchina jechuudha. Jecha darbii keenya erga galchine bifa kanaan nu dhufa. Okay ni goona. Kana booda kaameraa keenya isa kana gubbaa qabna jechuudha. Bifa kanaan wal gubbaa qabna. Kana booda WhatsAppiin kun haala kanaan hack ta'eera yookiin WhatsAppiin kun amma ani buteera jechuudha. Ni ilaaltu bilbila kanarratti ni baasa. Xiqqoo ni turtu. Amma obsaan eeggattu. Akkuma isin argitan amma ergaan akka jiruun bifa jiruun bakka kanarra dhufeera jechuudha. Amma fakkeenyaaf zoom godhee isin argisiisu. Akkuma isin argitan ergaaleen jiran hundi bifa kanaan bakka kanarratti dhufa jechuudha. Ergaan fakkeenyaaf as WhatsAppii kanarra jiru ilaaluu dandeessu. Kunoo bifuma kanaan isiniif zoom isinii godha.
Akkuma isin argitan WhatsAppiin kun butameera jechuudha. Bakka kanarratti argaa jirtu. Fakkeenyaaf WhatsAppiin kun akka jiruun butamee bakka kanarra jira jechuudha. Gaddoo kanarra yeroo harkistan fakkeenyaaf kunoo akkuma isin argitan jala kanaan akka butamee nutti argisiisu jira jechuudha. Garanaa yoo bunne kunoo gareewwan chaanaalii keenyaa akkuma jiruun asirra jira jechuudha. Akkuma argitan gubbaarraa hanga jalaatti gareewwan chaanaalii keenyaa akkasuma ergaawwan namni amma WhatsAppii irratti kanaan dura naa barreessanii turan akka jiruun argaati jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma isin argitan piroofaayilii irrattis gaafa cuqaastan piroofaayilii irratti kunoo Ramishedha. Maqaa piroofaayilii kootii kanaan ilaaltu ammas asirraan dhufee WhatsAppii kanas banee piroofaayilii isaa gaafa banee isin agarsiisu kunoo akkuma argitan kana piroofaayiliin kootii fi maqaan piroofaayilii kana lamaaniitu wal fakkaata jechuudha. Akkuma isin argitan abaawwatii WhatsAppii illeen akkuma jirutti WhatsAppiin kun butamuu isaa nutti argisiisa jechuudha. Maarree salphaatti WhatsAppii nama barbaaddanii bifa kanaan haggootanii nama ittiin hordofuu barbaadan hordofuu ni dandeessu jechuudha. Gaafa kana isinitti argisiisnu akka ittiin walirratti hamaa yookiin akka itti walirratti daba dalaydaniif osoo hin taane barnootaaf baratanii hundi keessaniyyuu akka ittiin fayyadaniif kan isinitti argisiisne jechuudha. Maarree isinis barnootumaaf akka barattan isin beeksisuudhaa fi akka argitan kana kunoo WhatsAppiin kun bifa kanaan haak ta'eera. Bifa kanaan WhatsAppii nama barbaadanii ittiin butuu dandeessu jechuudha. Nama ta'e tokko ittiin hordofuu dandeessu. Bifa kanaan karaa salphaadhaan appilikeeshinii tokkoon alatti WhatsAppii nama barbaannee butuu dandeenya jechuudha. Please videoon kun akka nama hedduu bira ga'ee irraa barataniif video keenya like gochuudhaan eegala. Video keenya akka like gootan immoo abdii qabna. Akka itti gammaddanis abdii qabna waan ta'eef hamma video birootiin walitti deebinutti har'aan nagaan nuuf tura. Yaada yoo qabaattan ta'e yookiin gaafis ta'e qeeqa video keenya irratti qabdan koomentii irratti nuun gaasiniin jenna. Video birootiin hamma deebinee wal arginutti har'aaf immoo nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha.